السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن قبجمتوتا في هردفتوتا يوتيوب شانيلا عبدو ميديا ابلكيشن عجائبة نموني فيديو اديتينكي هجت هندي اتي فايدة متوكون سنبك بدأ في اتي هاجمتن جيتي يادة چودا ابلكيشن هانا ابلكيشنين اسانا گرتے چودا Pinterest ya garte kumis laltani garte kana tisa khana link isa description ya lesine fin kaha hala khanan application khana hogani garte akatira sentan mallato subscribe eta wan barbad garte application khana ila garte arka chuda garte dendisini chuda application khana link isa garte description ya lesine fin kaha sentani fuda chuda garte dendisini chuda mallato barbade akasmati mallato ka garte mani namota garte wa agarsisani khana hatahu akkasumatti maasisi mallattoo gartee subscribe haa ta'u mallattoo barbaadde as jala agartee loogoo barbaadde as jala arkachuu dandeessaa jechuudha. Egaa isa kana jala seentee booda iddoo gartee mallattoo sarchii sanarra haala kanaan akkatti cuqaasuudhaani gubbaa tanarratti waan barbaadde arkachuu dandeessaa. Logo Binance, logo garte PayPal haa ta'u background garte YouTube thumbnail dhaaftaw haa ta'u akkasumatti maasisi banner haa ta'u waan barbaadde hojjechuu dandeessaa jechuudha. Asirraa gartee fudhattee banner iddoo tonirratti gartee yoon akkatti khaniin barreessu taate banner ajaa'ibaa gartee nu khanaa jechuudha. Banner ajaa'ibaa akkuma silaaltanii gartan kanatti iddoo tanarratti baanarii barbaadan gartee nuu kanna waan ta'eef iddoo tanarraa gartee baanarii barbaadnu san fudhannee gartee dheeyinee irratti hojjechuudha gartee dandeenya jechuudha. Akkuma silaaltanii iddoo tanarratti agartan kana baanarii ajaa'ibaatti gartee nuu fannaa baanarii tana gartee sarchi goonee fudhannee deemnee irratti hojjetachuu gartee ni dandeenya jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya namoonni viidiyoo tun keessa gammachiiftu taate sirriitti gartee viidiyoo tana irraa fayyadamte jeetii yaada waan ta'eef isinummaanuu gartee baanarii barbaadan asirraa fudhatanii irratti yuutuuba keessaniif hojjechuu chaaneela barbaadan gartee feesbuukaaf haa ta'u waan barbaadde asirraa argachuudha gartee dandeessaa jechuudha. Akkatiif duba deebi'uudhaan ammaasis mee deebi'ee iddoo sarchi santuqee moni ijee haa gartee sarchi godhu mallattoo gartee moni adda addaa gartee irra kaa'uudhaaf jechuudha. Moni ijee gartee gwaantiyyaa sarchi godhe haala kanaan gartee maallaqa nuti barbaanne asirratti gartee fidee nu garsiisaa jechuudha. Akka kanaan nuti as eegas asirra dhufne booda mallattoo iddoo xiqqishoo xiqqii tana gartee tuquudhaan iddoo xiqqishoo tana tuquudhaan jechuudha. Haala kanaan iddoo tamii isiniin garsiisa iddoo tana gartee cuqaasuudhaan akkatti gartee daawloo godhachuudha gartee dandeenya jechuudha. Iddoo kanaa tana gartee cuqaasuudhaan akkatti gartee irra tuttuinee buufachuudha gartee dandeenya jechuudha. Mee ammaan tana buufadhee isin agarsiisu mallattoo sadeen tana gizeen tuqee daawlood image waan jiru kana gartee haala kanaan irra cuqaafnaa jechuudha. Daawlood imeejiin akkuma silaaltanii gartan kana kunoo isa kanaa jechuudha. Egaa isa kanarra cuqaafne booda asiin imeejii daawloo godhanna gubbaa tanarratti daawloo jee nu garsiisu jira jechuudha. Haala kanaan akkatti gartee irra ol deemnee asiin karaa barbaanne akkatti waan barbaanne daawloo godhachuu dandeenya jechuudha. Imeejii adda addaa akkanumatti haala kanaan imeejii garagaraa gartee monii waan jedhamu baay'ee si gartee daawloo godhannee keessaa baanee YouTube keenyaaf gartee hojjannaa jechuudha. Baanarii thumbnailii teenyaaf maal jennaan thumbnailii gartee bareechuun dirqama waan ta'eef hanqaatti gartee thumbnailii bareechituu namoonni gartee viidiyoo ta'e irra cuqaasan waan ta'eef tanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya thumbnailii bareedaa hojjechuudhaaf akkasumatti wanni nurraa eegama sirriitti gartee iddoo gartee kanaa tanaa gartee waa fudhannee gartee sirriitti gartee irratti hojjetachuun gartee dirqama keenyaa jechuudha. Tanaafuu obboleessa kiyya viidiyoo tana akka jaallattan akka itti gammaddan abdii guddaan qaba waan ta'eefin isiniif hojjedhee dhufee monii ajaa'ibaa gartee keessaa wali sassaabbachuu dandeenya. As keessaa ammaan tana haa baanu jechuudha. Ammaan tana hanga kanaa fudhadheetiin jira waan na barbaachisaa hanga kana fudhadheetiin jira jechuudha. As keessaa eegam bahee hoo iddoo tana keessaa gartee akkuma isiniin jee sarchii mallattoo sarchii irra dhufne waan barbaanne maasis deebinee mee ammaasis maaliin gartee sarchi godhuu barbaada mallattoo subscribe haa sarchi godhu mallattoo subscribe
yooni kaneen sarchi godhu taate subscribe mallattoo jettuun agartee yooni tuqaase haala kanaan takkatti gartee tuqamtuu kunoo haala kanaan akkatti naaf fidaa jechuudha. Hedduu takka gartee naaf fidaa. Kun akkuma isin ilaaltanii gartan kanatti akkanatti haala kanaan taphatti jechuudha. Firii ajaa'ibaati jechuudha. Haala kanaan agartee akkasii fudhannee deemnee gartee YouTube keenyaaf hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Mallattoo laayikii haa ta'u waan barbaadde as keessaa fudhatta. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettiitiyya irratti hojjetachuu hin dagatinaadhaan isiniin jaa piliis irraa fayyadamaa haala kanaan akkatti imeejii barbaannee buufannee itti fayyadamuudha gartee qabnaan isiniin jaa obboleessa kiyyaa. Kanaafuu viidiyoon tun itti gammaddan je'eetii yaada waan ta'eefin isiniif qabadee dhufee itti gammadaa. Akkasumatti namoonni viidiyoo tana daawwatan laayikii tuqxan malee keessaan bahinaan isiniin jaadha. Hiriyoottan keessaniifis sheer godhaadhaan isiniin jaa. Viidiyoo jalqabarraa hanga dhumatti obboleessa kiyya daawwattu malee keessaan bahinaan isiniin jaa. Keessaa eega daawwattee booda laayikii tuqii akkasitti gartee haala saniin keessaa bahin isiniin jaa. Waan viidiyoo tana daawwattaniif hedduu galatoomaa. Thank you. Hedduu galatoomaa isiniin jaa. Akkatti haala kanaan waan gammachiisee waan natti tole daawuloo godhadheetiin akkasitti haala kanaan keessaa bahaa jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya viidiyoo tana akka irraa gammaddan abdii guddaan qaba gaa. Aboo irraa gammaddanii tana irra deddeebi'eetiin jira immoo hedduu takka. Kanaafuu hedduu takka naaf galatoomaa isiniin jaa. Baay'ee nagaa yennaa tura.